murteessuun dura haalicha hubachuu. Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaatu Yuunifoor. Nagayaaf jaalalli bakka jirtan hundaatti siniif haa ta'u jechaa guyyaadhaa seenaa ajaa'ibaa baay'ee nama barsiisu tokko siniif qabadheen dhiyaadheera. Hanga xumura qophii kanaatti laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun na waliin turaa kan isiniin jedhu ani Gammachiis Tashoomeeti. Sareen ishee baay'ee amanamaa waan ta'eef dubara tokkotu mucaa ishee biratti dhiisuun manaa deddeemti ture. Yeroo hundumaayyuu yommuu manatti deebitu mucaa hirribaan of gate saricha waliin argiti. Guyyaa tokko garuu wanta gaddisiisaatu ta'e. Akkuma baratame mucaa ishee harka saree amanamaa kanatti dhiisuun gara suuqii deemtee turte. Yeroo deebitu wanta baay'ee sodaachisaa ta'e tokkoo fi waliin dhaame tokkotu isheetti mul'ate. Mucaanis siree isaarra hin jiru. Uffanni isaa dhiigaan laaqamee fi dhiignis siree sanarra kan uffifamedha. Dubartiin naasuu cimaa keessa jirtu kun hurgufamaa mucaa barbaachatti kaate. Sareen amanamaa kun dhiigaan haguugamuun akka waan nyaata mi'aawaa nyaatee fixe tokkotti afaan arraabaa siree jalaa soba'uu tasa argite. Dubartiin kun sareen akka mucaa ishee nyaateetti of amansiiste. Baay'ee osoo itti yaaduun dhaqiin saree sana uleen reebuun ajjeeste. Kanaan boodas yoo xiqqaate irraa hafaa qaamuma mucaa ishee arguuf barbaachatti kaate. Barbaacha xiqqoon booda mucicha bocaan isaa eegamee qullaasaa duuba siree irratti rifeensa saree irra harca'ee jiru afaarratti argite. Siree jala immoo bofa ciccirame argite. Lola hamaatu saree fi bofa gidduu ture. Sarichi bofa baay'ee beela'ee mucaa irraa ittisee lubbuu mucaa kanaa oolchee ture. Ta'us dubartiin kun osoo hubatiin du'atti dabarsiteeni. Waan ta'e sirreessuun barfateera. Sababiinsaa aarii fi obsa dhabuu ishee keessaan saree ishee baay'ee amanamaa ajjeesteeti jirti waan ta'eefi haala waan tokko bira ga'uuf yeroo son qabaatiin yeroo meeqaa kan nuyi jecha ulfaataan namatti farannuu fi dubbii sobaa waa'ee isaanii faffacaafnu mooraalii yookiin immoo seexaa waan goonu miiraan deeggaramuun ceephoo keessa galuu fi murtee obsa dhabuun deeggaramuurraa of haa eegnu. Yoo kana gochuu baanne akkuma dubartittii kanaa saree amanamaa keenya mucaa keenya nyaate jennee otoo hubatiin saree keenya yookiin waan qabnu balleessuu dandeenya. Booddee gaabbii guddaatu nutti dhagahama waan ta'eef yeroo aariin miira keessa gallutti murteerraa of qusachuun baay'ee barbaachisaadha. Hunduma keenyayyuu Rabbi nu haa gargaaru. Ni barsiisa yoo ta'e hiriyoota keessaniif laayikii fi sheer gochuun qoodaa jechaa barreeffama kana kan nuuf ga'e immoo Abdiisaa Ejjetaati. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.